daawwattoota FIB kun qophii elelleeti. Qophiin elellee torbanitti al tokko karaa FIB qofaan kan isiniif darbudha. Egaan qophii kana keessatti shamarran yookaan dubartoota beekumsa adda addaaf ogummaa adda addaa qaban irraa barattu isiniif fakkeenya ta'uu jennee yaadnu kanarratti isiniif dhiyeessinudha. Keessummaan koo elellee irraa Dr. Eebbisee Addunyaa jedhamti. Dr. Eebbiseen gosa barnootaa herreegaa yookaan maatimaatiksiidhaan yeroo dhiyootti kan PhD ishee hojjette akkasumas digrii jalqabaaf digrii lammaffaa ishee kan maatiidhaan hojjette yookaan herreegaan hojjettedha. Mee isheen bu'aa bahii hedduudha kan isheen dabarsite akkasumas mudannoo hedduu keessa dabartitudha kan isheen sadarkaa kanarra geesse. Mudannoo akkamii qabdi? Bu'aa bahii akkamii keessa dabarteetu kan isheen sadarkaa kana geesse? Ishee waliin turtii goona nu faana tura. Dr. Baga Gammaddee kana malis baga nagaan gara stuudiyoo FIB'tti dhufte. Tole galatoomii sanallee keessumaa waan na godhataniif galatooma. Ulfaadhu. Mee Dr. Eebbiseen eessatti dhalatte? Haalli guddina isheetii maal fakkaata ture? Eebbiseen dhalattee kan guddatte magaalaa Naqamteettidha. Haalli guddina isheetis kan warra kaanirraan yookaas keessumaa ijoollee Naqamteerraan wanta adda ta'u amma kanaatti hin qabu. Akkuma ijoollee warra kaanii ture jechuudha wanta adda ta'u badaama kanatti hin jiru. Tole. Haalli guddina keetii sadarkaa ammatti irra jirtuuf bu'uuradha jettee yaadda? Sirriitti. Baay'ee sirriitti akkaataan itti guddadde akka beezitti mitiire wanta hamma jiruudhaa fi na gargaareeradhaan immoo keessumaa kan yaada kennuu danda'u maybe badaa hin jijjiiramne amalli koo badaama kanatti wanta jijjiiramu mitinna wanti sun bu'uura ta'eera sammaatiif sirriitti. Egaan akkuma beekamu yeroo dhiyootti barumsa kee maatimaatiksiidhaan yookaan herreegaan PhD kee xumurteetu jirta. Achi keessatti immoo bu'aa bahii hedduudha kanatti darbaa turte. Mee barumsa kana akkamittiin filatte ati? Barumsa kana filannoodhaan miti kan hin seene. Haa ta'uyyuu malee immoo ittiin bakka ga'uu danda'eera jechuudha. Kan filannoon koo kan biraa ture ta'uyyuu maatisii herreegaan seeneeti ittiin milkaa'uu danda'eera akkuma argamu kana. Tole akkamittiin ittiin milkoofte mee erga filannoo kee malee seentee haga kanaatti akkamittiin deemte? In hojjetta jabaatte filannoo koon turre yeroo sana sirriidha. Garuu immoo jabaattee hojjettee jennaani. Filannoo koo ta'uu baatus immoo jibba maatisii hin qabun ture. Maatisii sirriimatti hin jaalladha barumsaan jibbuu hin turre jechuudha yonnaa naga'us. So jabaadhee tan hojjedhee kana booddee qabxii gaarii galmeessisuun jalqabee isumaan itti fufaa haga kana ga'ee jechuudha. Mee erga filannoo kee hin taaneeti yeroo sanatti maal barachuu barbaaddaa turteeti? Maal yaadda barachuuf kan itti yaadaa turte maal ture? Kanaan duras ibsee beeka medical doctorate. Isaan barachuu barbaadde yaaddee turte? Isa balee amma maatisiin alatti yookaan herreegaan alatti barachuu yaaltee beektaa erga yuunivarsiitii Haramaayyaadhaa baatee? Isa yaadne barumsa sana barachuu? Akkan Haramaayyaadhaa eebbifamee ba'eetanii maastarsiin itti fufee hawaasaatti achumaanis immoo PhD kana itti fufee jechuudha so walirraa hin kutiin. Actually plaanii isaa qaba. Osoo baradhee kan natti tola barnootaan jedhu jiru. Garuu gizee yeroo koo wajjiniin sababa waliin madaallee fi baranne. Mee Dooktar gara dudduubaattiin si deebisaa. Yeroo elementarii barachaa turte barattoo akkamii turte? Barsiisonni kee akkamitti si beeku? Akkasumatti kutaa keessatti illee kutaa dareetti barattu keessatti barattootni ati duukaa barattu akkamittiin si beeku? Yeroo baay'ee herreega irratti ijoolleen kutaallee taa'uu fi fedhan qaban keessumatti ijoolleen shamarranii baay'een isaanii yeroo kutaan dareen herreegaa ga'u dhiisaniitillee kan ba'an ni jiru. Ati herreega irratti akkam turte yeroo sana? An dhugaa dubbachuuf kutaan dhiisee ba'uun qabuun ture naan baradhu. Elementary school, high school akkasumas barattuu cimtuun ture barsiisonni koos kan na beekan akkasittiin hiriyoonni koos jechuudha. Sadarkaadhaan hin darba yeroo baay'ee
yeroo hundachuun hin danda'amu. Most ijoolleen kaanii kan hojjetanis jiru kan hin hojjennes jiru beekamaadha. Garoon barattuuma cimtuun ture sadarkaa gadaanaattis tokko haga sadiitti sadarkaa kana gidduuttidha kanan ba'u. Amma PhD kee xumurteetu jirta. Mee namootni yeroo baay'ee PhD maatisiidhaan yookaan herregaan PhD isaanii xumuran maal hojjetu sana booddee erga xumuranii atoo maal hojjettamee kana booda maalidha kan itti hojjechuu dandeessu? Hojii adda garaanii hojjetu. Garuu baay'inaan akaadaamikii yoo ta'u fookasii kan isaan godhanii beekumsa qaban deebisanii sheerii gochuu sadarkaa adda garaatti. Inni kan biraan inni guddaan immoo riisarchii adda garaa maatisiidhaan wal ilaalchisee jechuudha. Yookaas immoo riisarchii isaanii maatisiidhaan konneektidii kan ta'u kan biraa fiildis ta'uu danda'a. Riisarchii hojjechuu ni danda'u. Kanarraan kanafis kan biraallee hojjechuu ni danda'u. Tole, PhD keedhaaf ati riisarchii yookaan qorannoo kana maalirratti hojjette ati riisarchii isa kan dhuma PhD keetii? Taayitiliin PhD teesisii kootii Numerical Solution of Differential Equations with Applications jedha. Taayitilichi immoo akka jeneraaliidha. Tokkoffaa Numerical Solution jedha specificii miti. Differential equation, so PDEs, ODEs fayyadamuu dandeessa with application jedhamnisa. So any application numerical solution kee fiitii kan godhu equation kee solution schemaati fayyadamtu solve gochuuf fiitii kan godhu hojjechuu dandeessa jechuudha. So PhD theesisiin koo taayitiliin isaa generally wayidhaan. University keessatti University Haramayaatti haa ta'u hawaasaatti kan itti baratte mee sana keessatti wanti si mudate maaltu jira yeroo barumsa kee barachaa jirtutti? Mudannoon adda garaa jiru. Mudannoo baay'ee jira. Specifically wanta ni yaadadhee kana ta'eera sana ta'eera jechuu baaddees jechuudha. Kan nama karaa dheeraa amma kana deemu dhiisitii karaa xinnoonnaa deemtu mudannoo adda garaa jira. Kan si bashannansiisus ta'uu danda'a, kanatti chaalenjii gootee darbitus ta'uu danda'a. So garuu darbee as ga'eeraan. Gama barsiisota kee yookaan gama daree keessatti barattoota waliin barattu duukaa haa ta'u mudannooti addadha jettee yaaddu yoo jiraate mee? Mudannoon addadha jedhee yaadu hin jiru. Yeroo baay'ee namootatu sadarkaa barumsa koo namananii guyyaa tokko fa'aa fakkeenyaaf na yaadadha. Ijoollee hiriyyoo tokko wajjiniin kilaasiidhaa baanee mooraa keessaa gabba'uuf deemna turre. Yeroo gabbaatuttis karaanii post giraajuweetii ta'anii fi giraajuweet istuudantii fi angiraajuweetii ta'anii under giraajuweetii ta'anii adda garaadha. So ba'uufan deeman ture akkan koo qofatu gaafatame jechuudha. Waraqaa eenyummaa namanneena yeroo baay'ee namoonni namananii sadarkaa baradhu. Inni kun yeroo hundumaa BPSCdha nama quunnama. Gaariidha mee kanumaan wal qabate shamarran yeroo baay'ee gosa barnootaa kanarratti baay'ees miti waan ta'aniif gosa barnootaa kana keessatti kan itti duukaa waliin yuunivarsiitii seentee shamarran hedduu turanii hagam turan mee shamarran yuunivarsiitii jalqabuma gaafa seentu? Shamarran caalaa ton taanii tootaalii shamarraniif dhiirota taanii kan galee 100 wayii ture. Oromiyaa yuunivarsiitii yonnaa barannu exactly amma akka ta'e beeku garuu 100 wayii turre. So kan giraajuweetii godhee I think naannoo 50 haga 60 wayii keessa 65 waan akkanaadha. Exactly hin beeku lakkoofsasaa. Ijoollee durbaa immoo I think gara nama 10 turre jechuudha amma kana keessaati. Innaa gara herregaatti yoo dhufu ijoolleen durbaa sirriidha badaa. Amma kanatti intiniin jedhanii garuu akka yaada kootti ijoollee dhiiraas durbaas gara maatisiitti gaafa dhufu kan inni ilaallatu jechuudha. Namni miti yeroo tootaalii namni miti badaa amma kanaatti maatisiitti seenuu wanti ni jedhu hin jiru. Tole Dooktar, shamarran 10 isaan caalu jettee turte. Mee shamarran sana waliin walumaan xumurtan moo kan addaan kutanii ba'an ni jiru? 10 kan waliin xumurreedha. Sadura garuu shamarran gidduutti yookaan sutuutti seeniin dhiisanis jiru jechuudha.
beekamaadha sadarkaa kanarra gahuuf bu'aa bahii hedduudha kan itti dabartee as geesse. Mee bu'aa bahii kana itti dabarsite keessaa shamarran biroodhaaf fakkeenya ni ta'a kuni kan jettee yaaddu jira? Bu'aa bahiin dabarsee baay'eedha. Garuu tokko lama jedhees dubbachuu hin fedhu. Garuu kana keessatti immoo shamarran naannoon itti dhaladhee guddadhee yookaas biyyaan itti dhaladhee guddadhee irraati maybe kan adda taasisu jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu kana keessatti kan hin jechuu barbaadu shamarran ofii isaaniitii murtii yookaas immoo ejjennoo qabaatanii keessa darbuutii akka isaan qaban wanta hundumaa jechuudha. Kanaaf maybe as ga'uun koo akka danda'amu yooni mirkaneessee isaan immoo kan kana caalurra hojjechuu danda'u jedhee nan abdadha. Chaalenjii kana na caalu yoo isaan mudate keessa darbuu akka danda'an xinnooma ishee isaanitti karaa isaa hin agarsiisa kuni jedheen amanan. Mee jireenya kee keessatti jechuun haala hedduu keessa dabarteetu kan dhufte kana keessatti osoo waan akkasii wanta sana hin dhiisne ta'e sadarkaa kanarra hin ga'u wanti jechiisu jira meesii? Waan baay'een jiru. Keessumaa yoonaan haalli ulfaatu yookaas immoo boor fakkaachuu diduu har'a qofa ta'u jireenyi karaa addaa garaa ilaaluu dandeessa. Bal'isuu dandeessa yaada keetoon karaa kana deemee karaa hin taane jechuudha. Innaan deebistee garuu ani kana miti iddoon wantan ka'eef poointiin koo kana miti gatii ta'eef jettee iddoon itti deebitee itti yaaddu ni jiraata jechuudha. So haala akkasii anaan yeroo baay'ee na mudatu garuu immoo hin godhu karaa addaa ta'e sana hin fudhadhu jechuudha. Karaa qaxxaamuraa hin deemu yeroo baay'ee karaa sirrii ta'ee fi karaa iddoon nagaa jedhee ka'ee bu'ee sanarra karaa sanarra deema yeroo baay'ee. Mee ati yeroo ammaa kanatti umurii kanatti digirii jalqabaadha haga PhD itti deemteetu jirta. Sanarratti iyyuu gosa barnootaa namni baay'een sodaatan yookaan hin yaalleen sanarrattu dabalataan shamarree taate haga kana deemteetta. Mee maaltu sitti dhaga'ama siin? Gaafa waa tokko hojjettee ija isaa argitu baay'ee sitti tola. Sababni isaas baay'ee itti dhamaata. Mudannoo baay'ee keessa darbitaa. Tola sin geessu wanticha. Wanti sun innaa ija qabaatu immoo dhumarratti baay'ee sitti tola. Jireenyi koo gam caalu immoo barumsa kanaaf wantan kennedha. Daarektiin hojjedheesi dhumarra ga'ee gaafan akka kanatti bu'aa gaarii qabxii gaarii galmeessisee akkasitti iddoo kana ga'u baay'ee natti toleera dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee gammadeera. Maatiin kee maal siin jedhu? Akkasumas namootni naannoo kee jiran hiriyootni keessa ta'u maal siin jedhu mee gama kanaan? Isaantu anarra caalaa isaantu gammadeen arga keessumaa namoota natti dhiyaatan maatii koos yoo ta'e hiriyoota koosii. Beeku kan hin keessa darbee gatii ta'eef beeku lafatti aizosh naan jedhanii jabaadhu naan jedhan beeku gatii ta'eef ana caalaa moora isaantu gammadaan. Mee ati sadarkaa kanarra ga'uu keetiif namni gumaacha addaasiif godhe yookaan namni sababa isaatii fi sababa isheetiif jettu jira? Yookiin rool moodeelii namni sii ta'e jira? Dursaan maatii kun maqaa dha'uu barbaada jireenya koo keessatti. Isa dursaa Waaqayyo waan baay'ee na gargaaree isarra darbuu hin barbaadu. Waaqayyoon kallattii hundumaatiin nan galateeffadha. Ittaanee maatiin koos baay'ee na gargaaraniiru. Yeroo baay'ee encourage na godhu akkan darbee deemu na godhu. Kanarra darbees barsiisonni koo supervisoronni koo jiru. Hiriyoonni koos jiru. Namoonni baay'een na jajjabeessu jechuudha. Karaa biraa immoo wanti sirrii ta'e poozitiivii ta'e anaan mootiveetii na godha. Wanti namni iddoo ga'ee kana jedhee sitti karaa agarsiisu kamiyyuu taanaan anaaf humna naa laata jechuudha. Yeroo ammaa kanatti keessumattuu biyya keenya keessatti dargaggoonni giraajuutii erga godhan yookiin barumsa isaanii erga xumuraniis haa ta'u haalli mijachuu fi dhabuudhaanis haa ta'u gara suusii adda addaa irratti abdii kutachuudhaan seenaa jiru. Mee isaaniin maal jettaati? Jireenya koo keessatti wanta guddaan itti dhaga'amu tokko yoo jiraate dargaggoota jireenya akkasii qabanidha.
suusii keessa galanii at least jireenya isaanii saafillee sirreeffachuu dadhabuu jechuudha. Tokko mijatee fi itti galuu danda'a. Tokko akka salphaatti itti gala. Tokko immoo akkuma aariitti galuus ni danda'a jechuudha. Garuu sadarkaan nu nama jirru kana dargaggummaan keenya kuni nama kan biraaf dhiisii ofii keenyaaf baay'ee murteessaadha. Sadarkaatti jireenya keenya borii ijaarruudha. Sadarkaatti jireenya maatii keenya, sadarkaatti kan ikoonoomii biyya keenyaa, wanta biyya keenya ilaallatu sadarkaa nuun itti hojjechuu dandeenyudha. Sadarkaan kun humna yeroo nuun itti qabnudha. Yeroo nuun itti sirriitti adeemuu dandeenyu, waa tokko dhiibbaa fiduu dandeenyudha jechuudha. Saatii kana callisanii taa'anii suusii kan biraa keessa galanii ittiin jechuun hin cimaa jechuudha. Yeroo tokko mijachuu dideef kana ta'eef sababati jettee dhiyeessitu sumaan miidha sababichi. Gatii kanaafi ani wanti kun sirriidha sababa addaa garaa qabaachuu danda'a garuu sababni sunitu sababan ta'u ta'eetiin jedha akka yaada kootti. Sababa sana irra tarkaanfattee waan biraa achiivii gochuu ni dandeessa. Sababa baay'ista taanaan jireenya keedhaaf wanta gootuuf excuse fi laachaa deemta taanaan feelariitiitu jireenya keenya itti baay'ata jechuudha. Gatii kanaaf isaanii jireenya isaaniif dhuguma nan gaddaa garuu kanan jedhu utuu sana keessaa ba'anii nama kan biraa miti ati ofii kee of dandeenyaan wanta guddaa ofiif gooteetta. Isa kaan gargaaruu yoo dhiiste jechuudha. Yoo dandeesse immoo hedduu ofii keetii of darbitee booddee nama kan biraas gargaaruu dandeessa. Ati listi garuu mataa kee wanta tokko keessaa atuuti baastee wanta hin taane keessaa miila keedhaan dhaabachuu dandeesse waan gaarii gochuu dandeesse baay'ee gaariidha jedhee yaadan. Shamarraniif yeroo baay'ee namootni yaada hin taane yookaan ilaalcha hin taane kennan jiru. Fakkeenyaaf kun hojii kan dhiiraadha. Kun immoo kan shamarraniidha. Shamarranni waan akkasii hojjechuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf kan hin kaasuu barbaadu herreguma irratti siiniyyuu namni akkasiin jedhe jiraachuu danda'a. Hangoosi barnootaa kun siinsitti cimaa kun siin ta'u namni siin jedhe jiraachuu danda'a. Namootni yaada akkasii qaban jiru. Kun shamarraniif kun dhiiraaf jedhanii kan adda baasan. Yaada kan akkamittiin ilaaltaati? Barumsa irratti ispeesifikaalii yoon dubbadde barumsi shamarraniis hin jiru, barumsi dhiiraa hin jiru. Dhiiras taate durbas tokko fedha qabaadhu, lammaffaan immoo wanta sanaaf yeroo laadhu, investii godhi wanta sana irratti zan dhiira durba wanti si jechisiisu kan biraan hin jiru jechuudha. Kanaaf yoonni kun tootaalii matuu hin jiru ta'ee yookaas jira taanaanis mootuu hafeenaan natti tola gara kootti. Kabajamoo daawwattoota qophii ilillee turtiin Dr. Eebbisee waliin taasisaa jiru akkuma tufeetti jira ammallee nu faana tura. Tole Dr. Eebbisee amma gara jireenya dhuunfaa keetiitti si deebisee mee ati maatii keef ijoollee meeqaffaadha? Maatii koof ijoollee lamaffaadha. Maatiin koo ijoollee durbaa lama qabu. Obboleettii koo ishee hangafaa fi ana qofaa jechuudha. Namni biraan jiru jechuudha? Hin jiru. Gaariidha. Ati mana dhaabbatteetta? Dhaabbanne. Tole gaariidha. Maatii kee waliin haala akkamiidhaan yeroo kee kanatti dabarsitu? Yeroo baay'ee maatii koodhaaf nan laadha. Suma hin qabne keessaa jechuudha. Yeroo baay'ee walii wajjiniin hin qabaanna maatii koo wajjiniin yeroo addaa garaanii qabaannaan akkuma aktiivitii maatiitti jechuudha. Yeroo baay'ee bareedaaf yeroo hin jaalladhudha yeroo maatii koo wajjiniin dabarsu. Maatiin kee barumsa kee keessatti baay'ee gajjallummaadhaan jalqabumaa kaasee baay'ee si deeggaraa turan jechuudha. Deeggaruu sirriitti. Baay'ee barumsaan baay'ee biizii taate yeroo baay'ee mee akkamittiinidha kan itti yeroo kee arreenjii godhattee itti fayyadamtu? Yeroo kee yeroo baay'ee arreenjii gootonnaa biizii taatu or taayim manaajimentii wanti jedhamu tokko jira. Saatii hojjechuun siif maluuttiin hojjetta. Inni saatii ati baay'ee dabarsitudha saatii kee keessa. Garuu kanuma keessatti immoo wantoonni ishuu ta'anis immoo ni jiru wantoonni hafuu hin qabne. Taayimii addaa garaa jechuudha. Taayimii ofii keedhaaf laattu ni jiraata. Hiriyoota keedhaaf, maatii keedhaaf yookaas immoo aktiivitii addaa garaatiif laattu ni jiraata. So taayimii sana sirriitti iskeejuulii godhattee
itti fayyadamtaa jechuudha. Garuu gadi bu'uunsaa nafu kan barumsa baay'ee fudhata. Kan isa kaanii gadi bu'uunsaa hin hafu garuu ta'ee mayyuu maaneejii goota. Yeroo ammana qabdu keessaa yeroo bashannanaa yookaan yeroo boqonnaa keetii maaliin dabarsitaa? Kana malees sooshaal miidiyaa adda addaa ni fayyadamtaa? Eeyyee nan fayyadama. Garuu yeroo boqonnaa kootiin sooshaal miidiyaa miti kan hin fayyadamu. Just yeroo al tokko man sooshaal miidiyaa nan fayyadama. Yeroo boqonnaa koo garuu wanta addaa garaan hojjedhaan. Fakkeenyaaf kitaaba akaadaamikiidhaan ala ta'an waan akkanaa dubbisu, aktiivitii addaa garaa yeroo namootaaf laachuu waan addaa garaan hojjedha jechuudha. Boqonnaa keessa sanumaan waama barumsaan ol qabatudha jechuudha kan itti dabarsitu. Kitaaba dubbisuu waan kana fakkaatu jetteetta? Kitaaban dubbisuu garuu kitaaba maatisii ta'an osoo hin taane kitaaba inspirationalii ta'anii or kitaaba karaa biraa immoo spiritualii ta'anii jiramni waan akkasii. Isarraan kana keessummaa aktiivitii tokko dhuunfaatti wanta ati gootu ni jiraata. Like yeroo ofii keetii fudhattee wanta ati goggootu tokko. Gaariidha. Personal star. Odeeffannoo wayinan qaba. Yeroo Haramayaa Yuunivarsiitiidhaa giraajuweetii gootee badhaasa sii kennamee ture. Badhaasni suni kan konkolaataa keessatti si jalaa fudhatamee namni wayii fudhatee bu'ee odeeffannoo jedhu wayiin qaba. Wanti kun dhugaadha. Dabalataan immoo dhugaa akka ta'e jalqaba natti himi. Information isaa yoon siif sirreessee korojoon qabadheetu na jalaa badee eessatti akka inni badee I don't know. An konkolaataa yaabbachiisuu koo konkolaataa irra keessa akka ba'uudhaaf kennuu koo nan beeka. Isaa booddee gaafa Finfinnee geenyu immoo hin jiru jechuudha kan koo jechuudha. Yeroo darbees dubbadheen ture wanta kana wanta hunda baata ture. Keessumaa dookumentii koo geemana Haramayaa Yuunivarsiitii irraa fudhadhees jira. Wantuma hundumaa isaa baata ture. So badee ture yeroo sanatti hin argamne stiil. Yeroo sanatti waraqaan adda addaallee jechuun kan mana barumsaa Haramayaadhaa sii kenname deemtee baafachuu dandeessa. Badhaasni yeroo sanatti kenname baduu isaatti maaltu sitti dhagahame? Maatiin kee maal siin jedhani yeroo sanatti? Badhaasichi dhugaa taanaan badhaasichi badaanatti hin dhagahamne tun qabaadhee natti tola ture. Garuu badhaasichi bu'aa hojii kootii. Tun qabaadhee gaariidha. Badhaasicha jaalaa garuu kanatti xinnoo ishee dhagahame like dookumentii koo yeroo sana yeroo baay'ee yeroo arjantilii na barbaachisu turan. Sababni isaas Finfinnee Yuunivarsiitii 4 kiiloon jooyinii godhe ture. So temporary Haramayaa Yuunivarsiitii kan digirii naaf kennan na barbaachisa jooyinii gochuudhaafi itti fufee barachuudhaafis wanti kun kabraa haafu ol galtee nyaata nyaachuudhaaf illee temporary kee agarsiistee miil kaardii dura baafachuutii qabda jechuudha. Innaan isaan kun na barbaachisu turani. Geeba caalaa kan biraas immoo yaadannoo tokko ni qabaattaan. Like fuulduraaf kan kaa'attu yaadannoo addaa garaa ni jiraata. Geeba sana dabalatee isaan sana hunduma isaa dhabeera. Yeroo sanatti baay'ee nama miidha ture. Anaan namni miidheera baay'ee. Dur xinnoo taate amma fakkeenyaaf ijoolleen xinnoo yeroo ammaas taane nuuni hundumti keenya dur yeroo ijoollummaa keenya gaafa guddattu maal taata gaafa jedhamu yookaan dooktaran ta'a jedha yookaan barsiisaan ta'a jedha. Ati yeroo xinnummaa turte maal jetta turte yeroo maal taata siin jedhan? Dooktaran jedhan. Okay, gaariidha. Tole dooktar amma immoo gara barumsa kee PhD'tiin si deebisa. Dooktar Eebbisee. Akkuma beekamu PhD kee hawaasaa fi Deenmaarkidha kan itti hojjettee xumurtee maal fakkaata ture hawaasaa fi Deenmaarkitti walakkaadhaan achi fakkaata kan itti barattee xumurtee maal fakkaata haalli baruuf barsiisuun maal ture mee? Haalli barumsa PhD kanaa walakkaa hawaasaa akkuma jettee walakkaa immoo Deenmaarkittidha. Baay'ee gaarii ture sababni isaas experience sharing goota. Wanta barree hin barta akaadaamikaalii qofallee osoo hin taane
kara biraallee wantati barattu jira jechuudha jireenya keessatti. Na baay'ee bareedaa ture walumaa galatti. Kana booddee PhD kanaan maal hojjechuu yaadda? Maal sirraa haa eegu uummatni kun? Deebisee tajaajiluun barbaada. Otuun wantan beekee sheerii godhee natti tola. Kanarrattis immoo darbee wanta addaa garaa akka personaalitti wantati qabattu jira. Karoora addaa garaa baafta. Ka waaqayyo naaf milkeessu immoo nan abdadha. Dabalataan ati nama akkasiin ta'uu qaba kan jettu jira. Nama akkasiin ta'uu qaban gara fuulduraatti kan jettu qabda. Nama kaayyoo. Like jechuun yeroo hunda to point or targetii qabaatte maaliifdha yeroo hunda targetii sanaa jiraatta. Point or wanta tokko dhuma targetii wayiin qabdu taanaan garuu wanta barbaadde hojjechaa oolta guyyaa guutuu. Jireenya kee keessatti jiramni addaa garaa haa ta'u targetiin kee garuu at least kanan godha jettee wantati jiraattuun tu jiraateeti gaariidha nama kaayyoo siin jechuun koo hin dhume miti barumsi kuni yaada PhD koo xumuruun qaba kanarra ga'uun qaban jedhee san waaqayyoon gargaaree hin hojjetame ammas immoo fuulduratti kana gochuutiin qaba kaayyoo kan biraa baafachuutiin qaba san kaayyoo sanaaf immoo yeroo hunda taayimii koo laadheen hojjedha jechuudha wantan hojjedhuuf wantan jiraadhuuf nan beekaa jechuudha. Utuu gosa barnootaa kana hin baranne ta'e gosa barbaaddu sanaan barattee itti akkuma duratti jettee yoona kana maalirra jira jettee yaaddameeti? Ani hin beeku garuu akka yeroo sanaatti pilaaniin koo just meedikaalii nan baradha. Uummata koo immoo deebi'ee nan gargaara isa jedhudha akkuma namoota kaanii jechuudha. Garuu karaan jireenyaa lafa inni si geessu wanta inni si hojjechiisu hin beektu. Sirriimatti shamarran yeroo baay'ee jechuudha maatii irratti ilaalchi jiru baay'ee waan namatti tolu miti. Mee meentaalitii kana akkamittiin jijjiiruun danda'ama jettee yaadda? Irratti hojjetamuutii qaba. Keessumaa yeroo baay'ee kan jedhu barsiisota ga'umsa qaban yookaas immoo maatisee akka appilikeeshinii isaatti hubachiisuu danda'anii utuu isaan akka gaarii godhanii yaada maatisiin qabu barattoota isaaniidhaaf forwaardiituu godhaniiti amma ta'e tokko jijjiiramuu danda'a laata isa jedhu yaadan. Kan biraan immoo maateriyaalii barbaachisan hundaa appilikeeshinii maatiseen riil laayifii irratti qabu utuu agarsiisaa deemameeti akka kanatti jijjiiramuun hin danda'ama jedheen abdaddaan. Kan biraan odeeffannoo ani qabu yeroo hawaasaa turte yuunivarsiitii keessatti shamarranii fi gargaarsa addaa gochaa fi turte qayyabachiisuudhaanis haa ta'u wantoota adda addaadhaan wanti jedhamu jira. Mee wanti kun maal fakkaata? Ofii koo orgaanaayizii godhee wanta hojjedhe mayyoonaatti hin jiru. Akka yaadaatti yeroo baay'ee nan qabaadha garuu wanta orgaanaayizii godhee hojjedhe hin jiru sababni isaas yeroon baay'ee natti dhiphata. Keessumaa iddana MSc giraajuweetii booddee immoo post giraajuweetii booddee immoo baay'ee yeroo koo barumsaaf kenna. So baay'ee yeroo dhiphoodha kan hin qabu garuu yeroo dhiphoo sanatti hin qabu iyyuu shamarranis haa ta'u gargaaruu nan danda'a taanaan yeroo hunda oopiniidha nan hojjedhas immoo nan wantan gochuu danda'u hunda nan godhan ture. Maaliifidha kan yaada akkasii sammuu keessatti dhufeme uumame? Nama gargaaru. Nama gargaaru baay'ee wanta si gammachiisudha. Maaliif jiraatte jedhanii yoo si gaafatanii tokko fi keetii nama sirrii ta'e argamii lamaffaan immoo namootatti jireenya isaanii seebii goote jira namootatti jireenya isaanii keessatti soolushinii taate jira. Anaaf inni kun taargeetii jireenyaadha. Namootatti ba'aa isaanii irraa fuutee jira inni jedhu jechuudha. Inni kun gammachuu guddaa nama biraafis hin kenna jedhee yaadanaaf qofa otoo hin taane. Mee gara fuulduraatti akkuma walii galaatti maal yaadda? Maal hojjechuu yaadda ammarraa kaastee jechuudha akka xumurteen maal yaadaa jirtaati maal hojjechuuf amma? Waan baay'eedha. Like
akka gara barumsaan yoon deebise barumsaan barsiisuudhaanis ta'ee riisarchii addaa garaanis ta'ee akaadaamikaalii kana keessatti wanta godhamuu malu hundatuun godhee natti tola. Karaa kaan immoo waan baay'ee yaaddaa waan baay'ee karoorsita. Yoo waaqayyo jedheef immoo gara fuulduraatti wajjin ilaalla jedhee yaada yoo waaqayyo na milkeesseef. Tole Dooktar, amma qophii keenya gara xumuraatti finneetu jirra. Mee dhumarratti shamarraniif yookaan dargaggootaaf waan itti dhaamtu jira gabaabatti? Wanta dhaamuuf yoo jiraate akka isaan jabaatanii hojjetanna. Umuriin waaqayyo nuuf kenne kun umurii bareedaadha. Yeroo keenyatti kennaa waaqayyo nuuf kenne kanatti fayyadamne nus immoo wanta tokko hojjanneetiin jiran. At least wanta xinnoo hojjannee kaane wanta sana innaa hojjannu immoo itti aansanii illee kabira hojjechuudhaaf utuu yaallee haala wanta hin taane suus hin taane isaa ta'u keessaa ba'anii yeroo hunda booriif utuu tattaafatanii yeroo hunda wanta jiran irraa xiqqooshee fuulduratti xinnoo tarkaanfachuudhaaf akka kanatti utuu jiraatanii osoo hin jiraadhee fi kos dabalatee jechuudha. Na jabaannaa nun namoota biyya kanaaf bu'aa kennuu danda'udha, waan baay'ee gochuu danda'udha. Akkuma warri darbee hojjetanii darbanii har'ammoo nu harka jira gatii ta'ee fi akka seenaan boruun taajjabneef nus immoo waan bareedaa tokko at least ofii keenyaaf nama tokkoof utuu hojjennee darbineeti adaraa jira. Tole Dooktar, hedduu galatoomii. Qophii biraadhaan walitti deemna jedheen yaada. Galatoometis. Kabajamoo daawwattoota qophii elellee turtiin Dooktar Eebbisee waliin taasisnee kana fakkaata turre. Egaa isheerraa beekumsa hedduu akka argattan fakkeenyummaa guddaa akka isheen isiniif taatu abdiin qaba. Torban qophii elellee biraadhaan walitti deemna. Qopheessituun qophii kana Anayyaantu Tuluun ture. Torban gaarii.